እየተሰቃየን አይደለም እንዴ? ማለቀ ወሎ አፍኩርተኒ ሜሃሩ መሰከስተኒ ማለቀ ወሎ አፍኩረሜ ሜኤሱ መደቀያ ኦሮሞ ያ ወሪ ቴሌግራማን ጉርተን ያ ወሪ ዋትስአፕን ጉርተን ያ ወሪ ኢሞን ጉርተን ወጋሜ ያ ወሪ ሜሴንጀራ ፌስቡካን ጉርተን ያ ወሪ አካውንቲ ኬሰን ይረቲ ማለቀ ወሎ ወልቲ ቀብደን አርጊ ወሎን ኩኖ ወሎ ኬሰ ጭፍቲ akka harreetti haadhatte daaraa keessa ciifti kuno akka harreetti haadhatte daaraa keessa ciifti osoo mana qabdu manarraa buqqaate osoo biyya qabdu biyya siirraa buqqaafamte maallaqa addunyaa keessaa walitti guurame birrii walloodhaa walitti guurame waggaa meeqa nyaatame dhagahaan jira yaa warri maallaqa walloo nyaatan haati kee lammiin kee dhiigni kee miskiinni rabbiin miskiina eeggadhaa jedhatu beettanu bolloo keessatti kunoo daaraa keessa ciifti haati keenya bakka dhattu dhabdee dhakaa keessa mammarattee achi dhaabbattee boosti maallaqa walloof guurtan eessa keessan aynal maal meerre maallaqni walloof guurame maallaqni addunyaa teesse addunyaa guutuu keessaa oromoon qofti walitti guure walloo dachii bitee fi mana biteetti galchuu dadhabee mana magaalaarraa biteetti galchuu dadhabee walloo hin dadhabee yaa warri maallaqa walloo nyaatte yaa warri maallaqa walloo nyaatte riyaala takka suudii riyaala takka dubaay riyaala takka Itoophiyaa qarshii takka Itoophiyaa yoo ta'e rabbiin shajarata zaqqumi sitta godhu nyaata jahannama keessaa sana warloodhaaf guurameetuuti maallaqa walloo hojiirra oolfattee kan garaa keetti nyaatte shajarata zaqqum kan firii tokko nyaannaan marrumaan kee ciree keessaa yaasuuf achi ol garagaggalu akka okkotee marqaa miskiinaa walitti guurte maa nyaatte inni karaa mootummaatiin walitti guurame booda liiviin dhufa kan sanaa booda liiviin dhufa haa taa'u sun maallaqa walloof walitti guurtan addunyaa keessaa walloon bakkeetti galte akkas rakkatte walloo koo haadha dhiira haadha gootaa si onnee sibiilaa qabaadhus dhabullee ansi waliin jira walloo koo maal badiisi kan maallaqa walloo nyaattan kan maallaqa walloo nyaattanii garaa keessanitti horii keessanitti dabaltan horii keessan ibidda ta'a horiin keessan ibidda ta'a horiin keessan ibidda ta'a kan garaatti nyaattan garaa keessan keessatti shajarata zaqquumeen isinitti ta'a maallaqa walloof guurtani hojii keessan irra oolfattan utuu haati keenya bolloo keessa ciiftu dhagaa keessa haadhattee ciiftu inshaa Allah yoo danda'ame galgala liiviin dhufa gargaarsa addunyaarraa gargaarame mee eessa lixe baallayni walloodhii fi walitti hin deebina namoonni hedduu yaada gama keessatti waa'ee walloo kanaa barreessaa turtan ammas rakkoo jiruuf yaadi jiru naa barreessaa galgala naan dhufa inshaa Allah wassalaamu alaikum